Hallelujah. Ulfinni waaqayyoo fi dabalamaaf ammayyuu namoota gurguddaa abboota koo kan taatan obboloonni koo hangafoonni koo quxisuu koo warri taatan hundumtu irra deebi'ee ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Ani gaafan gammadu badaa dubbachuun naan qajeelu harri guyyaan itti haasa'u miti. Kanaaf na of galchitu waa'ee haasaa. Kabajamoo pirezidentii waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa luba Yoonaas Iggazuu abbaan keenya akkasuma kabajamoo Profeesar Dr. Gammachiis Dastaa Azziru isaan kana akkasuma obboleessa koo Faarfataa Paawuloos nama na guddisee guddina koo keessatti shoora olaanaa qabu warrallee carraa kanaan galateeffachuu barbaadu hojjetaa wangeelaa Naggaalleen ገብረ እግዚአብሔር akkasuma luba ana wajjin hidhata hojii koo hangafa kooti wallolaa kan walii wajjin jiraannu luba Qees Tamasgeen Giimee akkasuma koree itti dadhabanii sagantaa kana qindeessaa jiran hundumaa akkanaa galateeffattan harka keessa walitti rukuttanii kabaja akkasiin laattaniif nan fedha walii wajjin waaqayyoon faarfanna. Hallelujah. Hallelujah. Sagalee keessaniin dhaga'amu.